Qondaalonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo waajjiraalee damee kibba bahaa dhiibbaa qaama aangoo irra jiruutiin rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu isaanii ibsan. Arsii lixaa fi Baalee lamaanitti hidhaa fi dararaan ulfaataan miseensota dhaabicharraa gahaa jiraachuu kan ibsan bakka buutonni adda bilisummaa Oromoo damee kibba bahaa qondaalotaa fi miseensota dhaabichaa sababa ilaalcha siyaasaa isaanii qofaa fi hidhaman irratti murtiin dabaa hanga hidhaa waggaa 18 gahu darbaa jiraachuus ibsanii jiru. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Dhaabolee siyaasaa boordii filannoo biyyaalessaatti galmaanii qabsoo karaa nagaatiif sochii irra turan keessaa tokko kan ta'e adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaarraa eegalee qondaalonni fi miseensonni isaa biyya keessa socho'an irra jireessi isaanii waggaa tokkooliif manneen hidhaa garaagaraatti argamu. Waajjiraaleen dhaabichaa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti banamanis qaama aangoo harkaa qabuun cufamanii dhaabichi guutummaan guutuutti jechuun bifa danda'amuun sochii siyaasaan ala taasifameera. Rakkooleen kutaalee Oromiyaa garaagaraatti qondaalotaa fi miseensota addichaa mudataa jiran kunniin waajjiraalee damee kibba bahaa Oromiyaa jalatti argaman maras qaqqabee jira jedhu bakka buutonni paarticha damee kibba bahaarraa OMN dubbise. Haa ta'u malee rakkoo fi dararaanii godinaalee Arsii lameenii fi Baalee lameenitti miseensotaa fi qondaalota keenya mudate xiyyeeffannoo hin arganne jedhan. Godinaalee kanneenitti ari'atamuu, hidhamuu fi doorsifni nu mudatu daangaa darbee jira kan jedhan gaafatamaan damee kibba bahaa obbo Daraaraa Lammii ji'a darbe keessa qondaalotaa fi miseensota ABO waggaa tokko dura hidhamanii turan irratti adabbiin hidhaa waggaa 4 hanga waggaa 18 darbee akka ture himan. Godina Arsii lameenii fi godina Baalee lameenitti wanni jiru waan golee Oromiyaa kan keessa jiruun adda miti. Ajjecha ajaa'iluutiin ol qabatee namoonni sabboontonni ilmaan Oromoo akkatti immoo miseensoti adda bilisummaa Oromoo hedduun hidhamanii turanii isaan keessaa miseensota nama 11 ji'a darbe keessa jechuun ji'a tokkoo fi guyyaa 10 dura natti fakkaata garraatti murtiin dabaa itti dabree jaarsota nama waggaa 76 murtiin waggaa 16 murtiin waggaa 18 walumaa gala namoota 11 kana murtiin waggaa 4 irraa amma 18 itti darbe jechuudha. Namoonni kunniin godina Arsii lixaa aanaalee garaagaraa irraa Daabbaa, Gata Bataasaa, Qoree, Kofalee, Shaashamannee walumaa gala godina Arsiin lixaa qabdu keessaa funaanamanii namoota hidhaman namoonni nama murtiin itti darbe kuni. Qondaala adda bilisummaa Oromoo olaanoo keessaa tokko kan ta'an obbo Amaan Filee addatti gaafatamaa ABO damee kibba lixaa ta'uun tajaajilaa kan turan yeroo ammaa mana murtii irraa ittifamuun mana hidhaa Shaashamannee keessatti waggaa tokko oliif hidhamanii jiraachuu isaanii gaafatamaan adda bilisummaa Oromoo kun himanii jiru. Miseensa Gumiinsa Baadhaabichaa Jaal Amaan Filee dabalatee Finfinnee irraa qabamee Boorana geeffamee achirraa immoo magaalaa Shaashamannee mana hidhaa mana sirreessaa jedhanii isaan jiran kan godinichaa keessatti argamaa jechuudha. Yeroo ammaatti bifuma wal fakkaatuun godina Arsii bahaatti gaafatamaa waajjira kan ta'e obbo Hussein Uttuyyuu dibamee yaalan argatu nyaatallee tamaatirraa dhiyaatuuf hin dhoorre magaalaa Ginneeritti Seerroon Muhammad Usmaan yookaan Tallaa jedhamu yeroo ayyaana irreessaatti kan qabamee hidhamee erga hidhamees mana murtii hin dhiyaanne Baalee lixaarratti Aliyyi Muhammad kan jedhamu dalloo mannaa irraa hidhamee Goobaa fi Rooba gidduutti waajjira poolisaa fi waajjira mana mooraa waraanaatti naannessanii akkasitti hidhuu. Aanaalee fi godinaalee kanneenitti namoonni maqaa adda bilisummaa Oromootiin himatamanii hidhaman kunniin mana murtiittis dhiyaachuu dhabuu fi dhukkubsatanii mana yaalaa ittifamaa jiraachuun rakkoolee biroo isaan mudataa jiran ta'uu ibsanii jiru. Rakkoon kun miseensotaa fi qondaalota dhaabichaa kutaalee Oromiyaa birootti hidhaa jiranis itti fufiinsaan mudataa jiraachuun kan ibsame wayitaa ta'u qondaalli olaanaa dhaabichaa obbo Battee Rugeessaa mana hidhaatti dhibee turuuf saaxilamuun wal'aansa dhorkamee jiraachuu tibbana gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduudhuma walqabateen qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran guyyootaa fi lagannaa nyaataa irra jiraachuu abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Abukaatoon qondaalota adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiranii obbo Tuulii Baayisaa yaada BBC Afaan Oromoof kennaniin obbo Mikaa'el Booran Kennisaa Ayyaanaa Daawit Abdataa Lammii Beenyaa Gadaa Gabbisaa fi Battee Urgeessaa faan lagannaa nyaataatti jiru. Haalli namoonni kunniin itti to'ataman seeraan ala ta'uu hordofee guyyoota 5 darbaniif qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kun lagannaa nyaataatti jiraachuu isaanii ibsan. Hidhamtoonni kunniin haalli qabiinsa isaanii sirrii akka hin taanee fi abukaatota isaanii waliin illee wal arguu dhorkamanii jiraachuun himamee jira. Isaan lagannaa nyaatarra jiran keessaa obbo Battee Urgeessaa haalaan dhibamanii jiraachuun kan ibsame wayitaa ta'u wal'aansa akka hin arganneef illee dhorkamanii jiru.
Rakkoon yuunivarsiitii Finfinnee keessatti uumame ammallee hin furamne jedhu barattoonni. Sanbata darbe barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee arrabsoo sanyummaa fi caaseffama bulchiinsa yuunivarsiitichaa Oromummaa moggeessu mormuun hiriira ba'anii turuun isaanii gabaafamee ture. Qaamoleen nageenyaa fi bulchiinsi yuunivarsiitii barattoota Oromoo akka qaama rakkootti lakkaa'urraa akka of qusataniifis gaafatanii jiru. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Finfinneetti barnootarra jiran. Abrahaam Birruu guutuu oduu kana qopheesseera. Sanbata duraa darbe jechuunis guraandhala 26 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattooti Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee sababa arrabsoo sanyummaatu nurratti gaggeeffame jedhuu fi caaseffamni bulchiinsa yuunivarsiitichaa Oromummaa moggaatti kadhiibu jechuun hiriira ba'anii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Hiriira guyyaa sanaatiinis bulchiinsi yuunivarsiitii fi qaamoleen nageenyaa barattoota Oromoo galmatti walitti qabuudhaan mariisanii kan turan yoo ta'u, qaamolee arrabsoo sanyummaa waraqaa irratti barreessuun maxxansanii turan yeroo gabaabatti akka to'atanii fi tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuun haalota sirrachuu qaban akka sirreessan waadaa seenuu fi OMN oduu guraandhala 26 keessatti gabaasee ture. Bu'uuruma kanaan bulchiinsi yuunivarsiitii Finfinnee guraandhala 27 beeksisa namni kamuu uffataa fi halluu akkasumas barreeffamoota sabaaf sablammoota walitti buusan suuraa mootota durii fi alaabaa wantoota ofirraa qaban uffatee argamuun dhorkaadha jechuun mooraa yuunivarsiitii keessatti maxxansee akka ture barattoonni yuunivarsiitichaa dubbisne ni himu. Haa ta'u malee gurmuun lola kaasuu barbaadu kan duraa caalmatti bifa uffata seeraa fakkaatuun uffannaa alaabaa sirna durii faarsu ofirraa qabuu fi jechoota olaantummaa isaanii ibsu irratti barreeffame uffachuun mooraa keessatti walitti qabamanii yoo argaman barattoota Oromoo fi garee finxaaliyyaa Amaaraa gidduutti yeroo lammataatiif walitti bu'iinsa uumamuusaa barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee OMN itti manii jiru. Alaabaa federaalaatiin alatti alaabaan tokko uffatanii gara mooraa akka hin galamne jedhamee dheengadda laxxafamee ture. Achi booda ijoolleen haala kana dura baratanii hin beekneen jecha uffannaa alaa kannamee fi uffata alaabaa qofa uffatanii mooraa keessatti kaleessa walitti qabamanii turanii. Atakaaroo kana sababeeffachuudhaan poolisiin Finfinnee fi poolisiin federaalaa heddumminaan mooraa seenanii turan jedhan barattoonni kunniin. Poolisiitu mooraa keessa guutuudha haalli nageenya barataa baay'ee yaaddeessaa haallitti ta'etu jira jechuudha mooraa keessa. Doormii barattootaa fi manneen dubbisa kitaabaa yoo sakatta'aman meeshaalee waraanaa qara qaban poolisiin to'atamuu dubbatu. Finxaaleeyyiin kunneen barattoota Oromoo yeroo qofaatti argan doorsisa adda addaa irratti raawwachuu fi duula hin barannu jedhu eegaluun kutaa barnootaa irraa hafaa jiraachuu isaanis maddeen OMN himanii jiru. Gareen kun barattoota Oromoo miira keessa galchuun jeequmsa guddaa kaasuu waan malaniif barattooti amma danda'ametti of kabachiisnee mirga keenya karaa seera qabeessa ta'een kabachiisuuf tasgabbii fi ijaaramaan deemaa jirraa jedhu. Barataan keenya garuu obsa qabuun amala qabuun karaa sagalee sirrii ta'een karaa normaalii karaa nagaatiin sagalee isaa dhageessifatee ture ammas xalayaa barreessee qaama yuunivarsiitii hoogganu gaafachaa jira. Qaamoleen mootummaa fi bulchiinsi yuunivarsiitii Finfinnee garuu barattoota Oromoo akka qaama rakkootti ilaaluu aadaa godhatanii jiranii kan jedhan barattoonni warra finxaaleeyyii akka qaama furmaataa qofaatti walitti qabuudhaan yeroo mariisisan mul'achaa waan jiruuf yaaddoo qabnaa jedhan. Qaamni nageenyas haa ta'u bulchiinsi mooraa keessaa nuyi akka rakkoo uumtotaa isaan immoo akka furmaata taasisu ijoollee jara. Ijoollee keenya immoo akka rakkoo uumtotaatti dubbisu. Walqixxummaadhaan yeroo inni itti dhaabbatee nageenya barataatiif hojjetan jiru. Akka ijoolleen keenya balleessiteetti yakkamaa nu godhu qaamni hundi mooraa keessa waliif gaddeemaa jiru. Guyyoota kaleessaa fi har'a adeemsi baruu fi barsiisuu yuunivarsiitii Finfinnee keessatti adda citee mooraan qaamolee nageenyaatiin guutamee jira. Garooduu keenyatti aanutti wayitaa ceenu sirni badhaasa Odaa Awaard marsaa shanaffaan kaleessa Finfinneetti geggeeffamee jira. Badhaasa marsaa shanaffaa kanarratti hojiileen aartii afaan Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 keessa hojjetaman isaan filatamoo jedhaman badhaafamanii jiru. Badhaasni Odaa Awaard dhaabbata maltiimiidiyaa Bashaatu Tolamaariyaamiin kan qophaa'u wayitaa ta'u waggaa 5 dura giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti argamutti kennamuu eegale. Ergasiis waggaan weelluu, fiilmii, kitaabotaa fi hojiilee aartii afaan Oromootiif beekamtii kennuun badhaasuu ijuuffee marsaa shanaffaarra qaqqabuusaa qopheessituu fi gaazexeessituu Bashaatu Tolamaariyaam haasaa saaqiinsa sagantichaa irratti taasifteen ibsitee jirti. Badhaasa Odaa Awaard marsaa shanaffaa kanarratti hojiileen aartii afaan Oromoo dameewwan garaagaraa keessa jiran muuziqaa, fiilmii fi ogbarruu giddugalaa godhachuun artistooti baay'inni isaanii 60 ta'an badhaasichaaf kan kaadhimaman wayitaa ta'u
Isaan keessaa injifattoonni 20 ta'an filatamoo jedhamuun damee irratti dorgomaniin badhaafamanii jiru. Gosoota badhaasaa 20 keessaa badhaasni 8 damee muuziqaa, badhaasni 7 damee fiilmii akkasumas badhaasni 2 immoo damee ogbarruutiin ta'uu ibsite gaazexeessituu Bashaatuu Tolamaariyaam. Gama muuziqaan dubartoota keessaa Margituu Warqinaa sirba Bomboleettii jedhuun injifachuu, Andu'aalem Gosaa immoo sirba Qeenxee darbee laalla jedhuun badhaafamuun ibsamee jira. Sirbi Galaanaa Gaaromsaa Olagarraan amansiisaa ifaatiin daayirektingiin isaa hojjetame dhaggeeffataa olaanaa argachuun badhaafamee jira. Sirbi Leencoo Gammachuu Sagliin ammoo viidiyoo kiliippii miidhagaan wayitaa badhaafamu Vision Entertainment stuudiyoo filatamaa bara kanaa ta'ee jira. Albeemonni Hacaaluu Hundeessaa fi jireenyaa Shifarraatiin hojjetamanis beekamtii argataniiru. Sirna badhaasaa Odaa Awaardee kanarratti gama fiilmiitiin Lafaa fi Lafee fiilmiin jedhu kan filatame wayitaa ta'u Abaaboo Warqinaa fi Taamiraat Kabbadaa badhaasa taatota ciccimoo bara kanaa argatanii jiru. Badhaasaa Odaa Awaardee kan baranaa ilaalchisuun waggaa darbe lubbuun kan darbe gaazexeessaa Ibraahim Haaji Aliif beekamtiin kan kenname wayitaa ta'u artistiin uummata Affaar Aliyyoo Yaayyoo fi artistiin uummata Sidaamaa Dr. Kabajaa Addunyaa Duubaa badhaafamanii jiru. Kaadhimamtoota badhaasichaaf dhihaatan ilaalchisee walleewwan warraaqsaa fi siyaasaa uummata biratti jaallatamummaa guddaa argatan dorgommii fi dhihaachuu dhabuun marsaalee hawaasummaa irratti komii jabaa hordofsiisee jira. Qopheessitoonni Odaa Awaardee gama isaaniitiin komii dhihaateef yaadni bu'uuraa ta'e kan miidiyaalee hawaasaa irraa deemaa jiru ta'ee jedhee waan qindaa'e malee kan dhaabbata keenyarraa kenname miti jechuun deebii kennan. Dhuma ji'a Sadaasaa bara 2021 irraa eegalee namoonni hedduun haleellaa qilleensaan Itoophiyaatti ajjeefamuu dureen Koomishinii Mirga Namummaa dhaabbata mootummootaa gamtoomanii beeksiftee jirti. Kaaba Itoophiyaatti haleellaa qilleensaan namoonni 300 ol dhumuun kanneen 370 caalan ammoo miidhamuu kan beeksise koomishiniin kun Itoophiyaatti gudeeddii dabalatee dhiibbaan mirga namummaa raawwachaa jiru dabalaa dhufee jira jechuun himatee jira. Sarbamiinsa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jiruuf qorachuuf muddee bara 2021 keessa gareen qorattoota idil addunyaa